Inshallah. Any questions, sister? You are most welcome to ask. Buleettii musliiman taane takka eenyummaa isii beeksisuu hin barbaaddu. Hayyee osoo eenyummaa isii hin ibsin gaafii gaafatuu dandeessa. Isiin barattuu digrii lammataati. Rabbi maaliif maqaa Allaha jedhuun qofa ibsama? Maqaalee birootiin maaf hin waamamne jettee gaafatte? The sister asked the question. Rabbi maaliif maqaa Allah juun waamama? Maqaa biraatiin maaf hin waamamne jettee gaafatte. Deebisaan kanaa Quraana keessatti suuratul Israa suuraa 17ffaa ayat 110 irratti kennamee jira. Ulidu Allah awidu Rahmaan ayyammaa tad'u falawul asmaa'ul husnaa. Allah kadhaa yookaan Rahmaan kadhaa kamiinuu yoo kadhattan isaaf maqoota babbareedduu ta'antu jira. Maqaa barbaaddeen Rabbi yaamuu ni dandeessa. Haa ta'u malee maqaan sun maqaa bareedaa ta'uu qaba. Maqaa sirrii ta'uu qaba. Maqaa eenyummaan ittiin moggaase ta'uu qaba. Quraanaa fi hadiisa sahiha keessa maqoota sifa Rabbii ibsan 99tu jira. Ar-Rahmaan, Ar-Rahiim, Al-Kariim, Al-Hakiim, Garalaafaa, Ogeessa maqaalee akkanaa 99tu jira. Inni wiirtu ammoo Allah kan jiru. Dhaamsi isaaf maqoota babbareedoo ta'antu jira jiru kun suuraa Israa suuraa 17ffaa ayat 110 irratti ibsamuu isaatiin cinatti suuraa Xaa suuraa 20ffaa ayat 8 irratti suuraa Al-Aaraaf suuraa 7ffaa ayat 180 irratti suuraa Al-Hashri suuraa 59ffaa ayat 24 irratti irra deddeebi'amee ibsamee jira. Isaaf maqoota babbareedoo ta'antu jira. Haa ta'u malee maqaan hunda caalu Allah kan jiru. Nuti musliimoonni Rabbii keenya maqaa warri faranjii ittiin fayyadamu gaar jechuu dhiisnee maqaa Allah jiru kan afaan Arabaa maaf fayyadamna? Sababni isaa obbalii maqootiin biroo fi jechoonni biroo hundee jechaarraa ka'uun horuu danda'u. Fakkeenyaaf jechi Ingiliffaa kan gaar jiru yoo qubee S dabalate gaarsi ta'a. Gooftolii hedduu jechuudha. Wanti Allah hedduu jedhamu hin jiru. Qul huwa Allahu ahad. Inni Allah tokko qofa ji. Jecha gaar jirutti yoo maxxantu DESS itti dabalte gaadis ta'a. Gooftaa dubartii taate jechuudha. Islaamummaa keessa wanti Allah dhiiraa Allah dubartii jedhamu hin jiru. Allah subhaanahu wa ta'aalaa korniyaan qabu. Jecha gaar jirutti yoo faazar itti daate gaad faazar ta'a. Islaamummaa keessatti wanti Allah faazar jedhamu hin jiru. Yoo maazar kan jiru itti daane ammoo haadha kiristinnaa ta'a. Wanti Allah maazar jedhamu islaamummaa keessa hin jiru. Maxxantuu tiin jiru duratti yoo idaate tiin gaar ta'a. Gooftaa kijibaa jechuudha. Wanti tiin Allah jedhamu islaamummaa keessa hin jiru. Sababa kanaaf nuti musliimoonni Rabbii keenya jecha afaan Arabaa kan Allah ju'uun yaamuu filanna. Sababa kanaaf jechi Allah ju'u kitaaban amantii gurguddoo keessatti ibsamee jira. Kitaaban amantii Siikh yoo dubbistu sifni isaan Rabbiif kennan inni tokko Allah kan jiru. Macaafa warra kiristaanaa yoo dubbistu Wangeela Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 34 irratti Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 46 irratti Yesuus Kiristoos wayita masqala irratti fannifamu Ellaay Ellaay lamaa sabaqtanii jee jira jaamee ibsamee jira. Yaa Rab maaliif na dhiiste jaamee hiikamee jira. Dubbiin Ellaay Ellaay lamaa sabaqtanii jiru Oh God why are you forsaking me jechuu fakkaata. Akkasii miti. Garuu wayita gara afaan Arabaa jijjiirtan Allah lima taraktanii jechuudha. Kanatu wal fakkaata. Kanaafuu afaan Hibruutii fi afaan Arabaa obboleeyyan. Wayita dikshiinarii Scofield dubbistan Ellaay kan jiru Allah jedhamee dubbifama. Jedhamee ibsamee jira. Kanaafuu Allah maqaan jiru macaafa keessattis ibsamee jira. Kitaaban Hinduu keessattis ibsamee jira. Veedaa keessattis ibsamee jira. Appanishadiin addaa kan Allah Appanishad jedhamu ni jira. Kanaafuu maqaan Allah jiru kitaaban amantii gurguddaa keessatti ibsamee jira. Kun maqaa sirrii Rabbii dhugaa olaaneeti. Deebisaa siif kenne jeetiin. Yes, brother. मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री बिहार प्रवासी संघ के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बम्बई में बहुत दिन से रह रहा हूँ। आज हाशमी आजमी साहब भी हम लोगों के पहचानते हैं, कई बार मुलाकात करते हैं। आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आने के सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए सभी भाइयों को मेरा तरफ से नमस्कार। शुक्रिया। मैं एक चीज़ बहुत उत्सुकता बस मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू फिलॉसफी के अंदर में वसुधैव कुटुंबकम पूरा पृथ्वी मेरा कुटुंब है, परिवार है, ऐसा हिंदू फिलॉसफी में कहा है। The brother asked a very good important question. Obboleessi gaaffii haalaan barbaachisaa ta'e gaafate. Akka filosoofii Hinduutti addunyaan hundi akka maatii tokkotti ilaalama. Namni maatii kana keessa jiru hundi gammachuun jiraachuu qaba. Maallaqa argatee jireenya gammachuu bashannanaa jiraachuu qaba. Wanti kunoo islaamummaa keessa jiraa jee gaafate. Ofumaa deebisee hamma murtaa'in eeyyeen islaamummaa keessas ni jiraa jee. Somewhat similar. And then he comes to his question and asks that this Quran
it should reach the full world. Gara gaafii lammataatti hogguu ce'u ammoo quraanni kun addunyaa guutuu ga'uu qaba. Garuu hin geenye. Musliimootaatu quraana kana ibsuu irratti rakkoo qabamoo namoota dhaggeeffatutu haalaan hubachuu dadhabe. Arraan tana musliimoonni shororkeessitoota, fandaamentaalistoota, ekstiriimistoota jedhamuun waamaman. Kanaafuu dogongorri ijoon maal jee gaafate. Gaafii duraatti wal qabatee hinduuzimiin addunyaan guutuun akka maatii tokkooti jedhee barsiisa kan jiru sanii waliin gala. Gammachuun jiraachuu qabnaa dalagachuu fi bashannanuu dandeenya jedha. Islaamummaan waanuma wal fakkaataa jedha. Dubbii gara xumuraa malee. Rabbi suuratul Hujuraat suuraa 49 ayaa 13 irratti. Yaa ayyuhan naasu inna khalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila litaarafuu inna akramakum indallaahi atqaakum inna Allaaha aliimun khabiir. Yaa ilma namaa nuti dhiiraa fi dubartoota irraa isin uumnee akka ittiin wal beeytaniif sabaa fi gosaan isin qoonne jedha. Quraanni ilmi namaa dachii irra jiru hundi akaakileen isaa kan jalqabaa nama lama ta'uu isaanii ibsa. Aadamii fi Hawwaadha. Rabbi lameen isaaniitu irraa jaalatu. Itti aansuun Rabbi sabaa fi gosatti addan qoqqoote. Lugaa garagaraa fi bifa garagaraa akka qabaannu taasise. Kunis akka nuti wal beeynuuf tajaajila. Rabbii keenya duratti ulaagaa wal nu caalchisu qabeenyaa miti, kutaa hawaasummaatii miti, bifaa miti, saalaa miti, taqwaadha. Amma suuruma amma isinii ibse suuraa Hujuraat suuraa 49 ayaa 13 irratti itti fufuudhaan Rabbi biratti irra kabajamaan keessan irra Rabbi sodaataa keessan Rabbi beekaa keessa hubataadha jedha. Hinduuzim keessatti dalagadhaatii gammachuun jiraadha jedhamee ibsame. Jireenya keenya gammachuun gaggeeffachuu qabnaa. Eeyyan garuu sun taqwaa irratti hundaa'ee ta'uu qaba. Ulaagaan ol'aantummaa siif kennu taqwaadha. Gaaromina sodaa rabbiiti. Maallaqaa miti, qabeenyaa miti, saalaa miti, gosa hawaasummaati miti. Gara gaafii lammataa wayita dhufnu quraanaan wal qabatee rakkoo wal hubachuu dhabuutu jira. Isintu quraana barsiisuu dadhabe moo nuutu hubachuu dadhabee jee gaafate. Obboleessa sababa kanaaf sagantaa akkanaa kan islaamummaan furmaatanummaati iyyuu qopheessin. Rakkoon jiru warra miidiyaatu islaamummaa karaa dogongoraatiin hawaasaaf dhiyeessaa jira. Nuti musliimoonni dogongora mataa keenyaa ni qabna. Dhimma kanarratti waan ati jetteen walii gala. Nuti miidiyaa irratti ogummaa laaftu qabna. Kanaaf nu warra musliimaatu qeeqamuu qaba. Dhaamsa islaamummaa nama biraan gahuun dirqama nama musliima hundaati. Dhaamsa quraanaa ilma namaa hunda biraan gahuu qabna. Nuti dalagaan kun keenya jennee sa'a guutuu dalagaan jiru. Garuu carraaqutti jira. Hanga dandeenyeen carraaqutti jira. Laali ara nama 100 oltu as jira. Ta'us nuuf kun xiqqaadha. Namni 100 anaaf xiqqaadha. Miiliyoonaan ta'uu qaba. Kanaaf dhaamsa kana saatalaayitiin qajeela dabarsina. Tilmaamaan namoota miiliyoona 60 oltu waan kana ilaala. Humni 100 humni 200 xiqqaadha. Inshaallah Rabbi duratti dhaamsa nama biraan gahuu xiyya ragaa ba'a. Ta'us miiliyoonni 60 ammas parsantii tokko qofa. Nama biiliyoona 6 oltu dachii irra jira. Sanirraa wayita shallayduu miiliyoonni 60% tokko qofa. Wanti nuti barbaannu nuti musliimoonni miidiyaa irratti jabaachuu qabna. Chaanaloonni hedduun banamuu qabu. Kana caalaa babal'atee mul'achuu qaba. Akkasumas akkuma ati jette namoota dhaggeeffatan birallee rakkoon hubannoo ni jira. Sababa kanaaf akkuma ati jette ekstiriimistoota, fandaamentaalistoota, shororkeessitoota jechaa maqaa nutti baasan. Haasofni kiyyalleen hedduun waan kana irratti hundaa'a. Yoo namni tokko shororkeessaa, fandaamentaaliist, ekstiriimistii siin jee akkamitti deebisaa kan nita kan jiru irratti xiyyeeffata. Inshaallah hiika haasoo kiyyaa guutuu kan sagantaa kana DVD'n boodanii argatta. Deebisaa siif kan jeetti nama. That you are a fundamentalist, you are a terrorist, you are extremist. So hopefully inshallah you'll get the translation after this lecture. Hopefully. Hope that answers the question, brother. Sir, my name is Gil Roy from Bombay. Maqaan kii Gil Roy jedhama. Magaalaa Bombay irraa dhufe. An daldalataadha. Carraa gaafii naa kennu kan keetiif fi galatoome. Barumsa keetiin gammadee jira. Sagantaa kee irratti yeroo jalqabaatiif hirmaadhe. Biyyoonni musliimaa hedduun namni amantii islaamummaa irraa gara amantii biraa akka jijjiiratu hin ayyaman. Yoo dogoggornaa sirreessi. Garuu biyyoonni musliim hin ta'in hedduun kan nam islaama'uu yookaan ammoo nam islaamissuu irraa dhorkan waan jiran hin se'u. Islaamummaa keessatti wanti sirriin maali? Akkuma ati jettu islaamummaa seefiin babal'isuun hin danda'amu. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kan miliyoonaan lakkaa'aman gara islaamummaa seenuu jiran. Gaafii kanaaf deebisaan kee maal ta'a? You don't need the sword for Islam, and thousands and millions of followers will anyway get into Islam. What would be your response? The brother asked a very good question. Obboleessi gaafii gaarii gaafate. Akkasumas gaafii haalaan barbaachisaadha. Obboleessi biyyoonni musliimaa muraasni namni amantii isaa barsiisuu yookaan ammoo namoota gara amantii isaa yaamuu maaliif dhorkan? Akka namoonni amantii biraa barsiisan yookaan ammoo namoota akka kafarsiisan hin ayyaman. Islaamummaa irraa gara amantii biraa akka seenan hin ayyaman. Gaafiin ijoon isa kana. Obboleessa. Amantii barsiisuu wal qabatee fakkeenyaaf biyyoonni akka Saudi Arabiyaa hin ayyaman. Biyyaan asirratti beekuusidha. Namoonni amantii biroo
amantii isaanii biyya san keessatti akka barsiisan hin ayyaman. Sababni isaa immoo fakkeenyaaf mana barumsaa banuu barbaadde jennu. Mana barumsaa san jalqabuuf ammoo barsiisota herregaa wal dorgomsiistee qaxaruuf gaafii garaagaraa gaafatta. Yeroo kana barsiisota herregaatiin 2 ida'uu 2 meeqa jettee gaafatta. Barsiisaan tokko 2 ida'uu 2 3 jeesii deebise. Kalammadaa ammoo 2 ida'uu 2 4 jeesii deebise. Barsiisaan sadaffaa ammoo 2 ida'uu 2 5 jee deebise. Namoonni hedduun abbaan barbaade amantii isaa barsiifatu kan fedhe amanuu jaan wanta akkas gaafachuun fedha. Barsiisaa 2 ida'uu 2 3 juu mana barumsaa keessatti qaxarta. Barsiisaa 2 ida'uu 2 5 juu filatta. Ani hin filadhu. An waa'ee herregaa sirriitti hin beeku. 2 ida'uu 2 4 malee akkamitti illee kabiraan hin ta'u. So as far as religion is concerned, Saudi Arabia amantii wal qabatee Saudi Arabiyaan ayaa Qur'aanaa kan suuraa Ali Imran suuraa 3ffaa ayaa 19 irra jiruun walii galtee jirti. Inna diina indallahi al-Islaam. Amantiin Rabbi biratti fudhatama qabu Islaamummaa qofa. Waan dogongoraa kan biraa akka barsiisan hin ayyaman. But garuu gara saayinsii fi teekinooloojiitiin warra Ameerikaatiin koottaa barsiisaa jechaa affeeran. Ingilaandirraa nama fidatan. Indiyaarraa illee nama fidatan. Kun rakkoon qabu. Saayinsii fi teekinooloojii irratti Saudi Arabiyaan jabduu miti. Saayinsii fi teekinooloojiin wal qabatee namoota Ameerikaa, Ingilaand, Singaappoor, Filiipiin, Indiyaa fi addunyaa cufarraa fudhatanii jiran. Haa ta'u malee amantiidhaan wal qabatee amantiin qabatan sirrii ta'uu guutumaan guututti amanu. Akkuma ati 2 ida'uu 2 4 ta'uu sirriitti amantee barsiisaa dogongoraa kan biraa hin qaxarre sanitti anis waan isaan amanan sanitti ni amana. An barataa amantii wal bira qabuun qoratu. Kitaaban amantii dachii tanda jiran keessaa Quraana malee kitaabni amantii biraa kan amantiin kun amantii sirriidha jiru hin jiru. Kitaaban Hinduu dubbisi. Macaafa warra kiristaanaa dubbisi. Bakka takkatti illee macaafni kiristaanummaan amantii sirriiti hin jenne. Maqummaan kiristaanummaa jiru macaafa keessa hin jiru. Waan kana beektaa jechi kiristaanummaa jiru macaafa keessa hin jiru. Jechi Hinduu jiru Veedaa keessa hin jiru. Bakka takkatti illee Veedaan kun amantii sirriiti jeen dubban. Bakka takkatti illee macaafni kun amantii sirriiti jeen dubban. Kanaafuu Quraanni kitaaban amantii dachii tanarra jiran keessaa kan Rabbiin ifatti inna diina indallahi al-Islaam jee keessatti dubbate. Amantiin Rabbii duratti fudhatama qabu Islaamummaa qofa. Kanaafuu amantii barsiisuu fi da'awaa godhuu wal qabatee namoonni biroo waan dogongoraa akka barsiisan hin ayyaman. Indiyaan biyya amantii irraa wala baati. Biyya Hinduutii miti. Seera keessatti barreeffamee jira. Allammi Indiyaati. Akkaataa teessuma lafaatiin Indiyaa keessa waan hin jiraadhuuf ani Hinduudha. Garuu hordofa amantii Islaamummaati. Biyya tana keessatti amantii kiyya barsiisuu fi nama amansiisuun mirga dhalootaan argadha. Sun waan seera keessatti barreeffame. Kanaafuu akka amantiin hin barsiifamne barbaaddan seera keessan jijjiiruu qabdu. Country preach, propagate and practice this religion. That is what is in the constitution. So you have to change your constitution.